sagalee waaqayyoo har'a nuyi gammachuu guddaa qabna. Haala gaaya'oo haala saba keenyaa namoonni waldaa kiristaanaa kana keessatti waaqeffatanii baay'een isaanii jireenya Kiristoosiin warra mi'eeffatan miti. Namoonni amma waa'ee dhalachuu waa'ee fannifamuu isaa lallabuudhaaf waa'ee dhalachuu beekuutu dirqama. Waa'ee dhalachuu isaatii baree gaafa jedhu waa'ee fannifamuu isaa, waa'ee du'uu isaa, waa'ee araara argachuu isaa, waaqayyo dhiisaa ta'uu isaa, darbee jireenya bara baraa abdachuun kana kee jira. Inni kun hin dhalanne taanaan namaaf hin galu. Dhoksaan kun hin galu. Eeyyee amma farsoo gaarii manaa qabaachuu danda'u. Uffata gaariis bitataniiru ta'uu danda'u. Yookiin takaraayaanis ta'uu danda'u. Taalaalaasin warri waaqeffannaan hin galleef jireenya akka itti jiraatan isaaniif hin galu. Akka itti mana isaanii kee jiraatan isaaniif hin galu. Mee deemsuma keessa laalaa jira duukaan bu'inaati hin mucucaatinaati mee duukaa bu'aati haala kiristaanummaatti jiraachuu laalaa. Wattaaddarri har'aa waa'ee dhalachuu miidiyaa tokko tokkorraa gaafa laaltan wattaaddara akkamitti irraa kan ayyaaneffataa jiru. Waajjiroonni garaagaraa dhalachuurraan araarri dhufe, dhalachuurraan fannoon dhufe, dhalachuurraan duuti dhufe, dhalachuurraan ikkoo ka'uun dhufe, dhalachuun jireenyi bara baraa dhufe. Kana namni hin beeku taanaan waa'ee sanni immaan buusee dhiiga buusee immoo sajjii lama booddee jiru immoo waan ayyaaneffachuu hin danda'u. Maal malee isaa ayyaana xirrii isa sirbaa isa machii isa farsoo dhuguu wayyaa bitatanii isa fira barbaadan isa sana barbaada. Yoo jiraanne yoo dubbiin kun nuu galee please yoo as jiraattanis yoo hin deemtu taataniif waa'ee kiristaanummaa waa'ee waaqeffannaa har'ama fakkeenyaaf sa'aatii afuritti namni waldaa dhufu jechuun al tokko tokko rakkisaadha. Sichi kana booddee immoo naqaadha. Biyaansi buna shii tokko dhugaa irraa daabboo tokko itti nyaataa jira. Jireenya kanaan immoo nyaataa iyyuu hin jiru ta'a yookiin hin ciisa iyyuu ta'a. Ammam seexanni dhala namaatiin akka inni taphate nuu galuu qabaadha. Ani garuu har'a ergaa keenya har'a ciqicqee adda biraa iyyuu miti yookiin beeksisa adda biraa adda biraatti hin taane har'a yeroo waaqeffannaa yeroo Yesuus Kiristoositti nuu dhalate mana keenya keessatti immoo eebba isaatiin ayyaana isaatiin hafuura isaatiin mul'ata isaatiin dibata isaatiin hin dhalata jennee yeroo nutti abdii qabaannudha. Garuu mata dureen keenya mata duree yeroo gabaabaatti dubbatamuu barbaadu miti gabaabsee dubbadheetanii gara isaa toora jiruutti dabarra. Maanni ergaan ture abjuudhaan dhugoomee mirkanaa'uu waan jiru tokkoon dubbachuu barbaada. Sagalee baay'ee namatti toludha. Ergaan ture abjuudhaan dhugoomee mirkanaa'uusaa. Ergaan ture inni jedhu kun maal? Har'a waa'een Yesuus Kiristoosii raajotatu dubbate seera uumamaatii ka'e. Waa'een Yesuus Kiristoos dhalachuun kun seera uumamaatii ka'eetiyyuu dubbatamaa dhufe. Baroonni darbaniiru, waggoonni darbaniiru, haalonni garaagaraa jijjiiramaniiru, namoonni warri dhagaan du'aniiru, warri kaan irraanfataniiru. Wanti inni wanta jedhame kana dhaloota adda biraatu raajota abbaan isaa dhagaa raajii abbaan isaa dhaga'e haati isaa kan dhageesse dhaga'uudhaan yeroon kun itti dhufedha. Yooseftu kana nuu mirkaneessa. Maal jedhee mirkaneessa yoo jettanii kuni hundinuu inni Waaqayyo gooftaan afaan raajotaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'ee jedheetu lakkoofsa 22 irratti uumamma dubbiftan sana ilaal dubbata. Isa abboonni keenya dhagaan kanaan dura raajii dubbatame akka raawwatamuuf durbatu ulfaasa jedhu haadha manaa Yooseftu ulfaaf utuu inni fuudhin kan jedhu hin jiru. Ergaan dhufees hin dhabin. Ergaan bara baay'ee ture maqaa Yesuusiin erga Waaqayyo biraa waa'een kee dubbatame karaatti nafu abdiin kutatin. Nu kanaan fayyina firoottan koo ergaan keenya isa kana. Akka abbaa Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Waaqayyoon keenya kanaan dura raajotaan dubbate. Maal jedhee raajii kana fudhate beektu? Yaa Yoosef kaadhimaan keessa ati fuudhuudhaaf jettu utuu namni biraan ga'in hafuura qulqulluutiin ulfoofteettiti. Gara keetti ishee fudhachuu maal hin godhin? Hin sodaatin. Kudhattamitti ta'a jedhee kirikiriinnan
ummata biratti ishee safeeffachiisu salphisuu hin barbaanne dhoksaatti waa'ee ishee dhiisuu barbaade gaafa isheen ulfoofte. Inni isin raajiitu dubbatame, ergaatu dubbatame, sagaleetu dubbatamee ture. Gaafa sagaleen sii dubbatame waa'ee keetiif dubbatame raawwatamu diinonni kee afaan qabachuun isaanii nafu. Firoonni kee immoo hin dinqisiifatu yaani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kun sin irratti raawwatamu. Meemee olitti fagaattanii na jala miyoo fedhe iyyuu ta'u miyoo rikwaayirii kun kaati warra kanaani misraachoo siif ta'uuni namni harka dhuufaa mana harka fuudhaa mana kee dhufu jedhaati karaate kaate kottanaa dubbisaa mina namoota kaanaa dubbisaasin yaa guyyichi guyyaa eebbaatiin jedhiin kaa guddisiiti mila na duukaa jedhaa sagalee waaqayyoo siif raawwatamuunidha. Sin immoo kaa fudhadhaa kaayee kaa fudhadhaa malee maal sagalee waaqayyoo siif dubbatamuun jedhaa na duukaa bu'aati. Na dhagaa nan nageenya sagalee waaqayyoo siif dubbatameen jedha. Si raawwatamuu isaa arganii yeroo dhiyootti namoonni harka fuuchaadhaaf mana kee dhufan jedhani. Dabalaa fi sagalee waaqayyoo siif raawwatame dhaga'aniidha. Namoonni gammachuu kee hirmachuudhaaf yeroo gabaabaatti harka fuudhaa baga gammaddee namoonni gara mana kee dhufanii. Haleluuyaa! Harka keessanas qabaasanii nan jedha sagalee waaqayyoo sinii raawwatameen isa sin irraanfattan garuu waaqayyoon ni dubbate ni irraanfatu. Isa namoonni raajoonni karaa siniif dubbatan diinonni keessan firoonni keessan raawwatamuu sagalee waaqayyoo dhaga'anii harka fuuchaadhaaf yeroo kanaa kaasanii mana keessan dhufan. Maqaa Yesuusiin harka fuuchaadhaaf mana keessan dhufan. Baga gammadde siina jedhan. Baga gammadde siina jedhan. Baga gammadde siina jedhan. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Baga gammaddan. Baga gammaddan. Baga gammaddan. Baga gammaddan. Eebbifama. Maaltu xumurame? Isa raajoonni dubbatan. Isa raajoonni ilaamee akkatti dinnu hin qabnu jedheem. Otoo mani biraan gayina haati manaa kootu noora haati manaa koo ulfooftu iyyuu malee akkatti didamuu hin qabu. Diinonni keelaa funyaan qabee isaan amansiisa Waaqayyo. Ilaa sii gala morma isaanii qabee amansiisaan jedhe.